haalli kun maal fakkaataadha amma mootummaan kun ifiisaatiif murteessee ifiisaatiif hojiirra oolchuun hedduu takka nama fudhachiisu maaliif warri siyaasaa biraatis amma mootummaan kun dhimma isaati jecha waan kana murteessii irra dabarse yeroo hatattama dhufee wanni kun mircaadha yoo jee namni asoo ittiin qophoofne maaltu dhufuu danda'a biitti tun maal keessa achi deemuu dandeessi waan jedhamu namuu if duratti fokus godhee waan kana ni ilaalan fakkaata akka kiyyatti. Qaamni takka qofa murteessuu danda'uun kun rakkoodha mataa ofiitti yoo dhibdee qabaa jechuudha. Kanaafuu wal mariidhaa yoo ta'e adeemsa if duraafiitillee irra wayyaadha yookaan immoo rakkoon kana dura dhuftee dabarte ammallee dhufuun siin oolamu. Biitii diigamuu dandeessi. Biitii takka diigamuuf tana booda ammoo diigahamtuudha. Kanaafuu mootummaan waa'ee kana irratti xiyyeeffatee yoo biyyaaf hanquuqama qabaatan ta'e waan kana irra gatta'anii marii godhanii akkamii yoo kana goone akkana ta'a yookiin ammoo biitii tun karaa kana diigamtii karaa kana deemaa jirti waan jedhamu kana irra gatta'anii mari'achuu. Mootummaan waan kana akkatti dhufee fi waan hundaas waan beekuuf seera kana akkuma seera ifii qabatee kana seerri keenya jetti seera ji'esan ittiin lafa kaayee irra deemuu osoo hin taane if gubbaa qabee seerri kun xiyyaa jechuudhaan beekatee seera kanaan biyya tana akka seera kanatti bultu takka akka seera kanaan hojjettu godhuudhaaf akka godhuun yaadii dabarsuuf fadhaaf. Dhaabbileen siyaasaatiif wanni hundinuu agartee miti walitti dhufee agartee miti yoo takka ta'ee ergaa gad geesse bareedaana fakkaata akka mataa keenyatti hawaasaafis dansaadha. Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti namoonni sababa labsii muddamaatiin hidhamaa akka jiran jiraattotni himan. Jiraattotni godinaalee Shawaa Lixaa fi bahaa garagaraa OMN fi yaada isaanii kennan bakka garagaraatti immoo namoonni sababa dhimmi isaa hin beekamneen illee hidhamaa akka jiran dubbatan. Dhimma kanarratti Koomishinii Poolisii Oromiyaa dubbisuuf irra deddeebiin bilbilee argachuu hin dandeenye Muhammad Siraayitu dubbise. Oromiyaa bakka garagaraatti hidhaa fi reebichi akkuma itti fufetti jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Jiraattonni bilbilaan yaada kanan akka jaanitti humnoonni nageenyaa mootummaa labsii muddamaa koronaa sababa godhachuudhaan namoota hidhu jiran. Maqaa koronaa vaayirasii kana sababa godhachuudhaan akkuma barbaadetti namoota ijaarraa qabanii fi namoota siyaasa garaagaraa hordofan warreen mormituu ta'an irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiranii akkuma yeroo garaagaraatti OMN ibsaa turretti irra deebiidhaan waajjira mormitoota cufanii waajjira bilisummaa Oromootis komaandii poostii kan ta'e godhachuudhaan cufan deeggartootaa fi mormitoota garaagaraas ta'edha. Itti gaafatamaa waajjira poolisiidhaa obbo Tamasgan Kadir akkuma barbaadetti waraana fudhatee namoota duraan ijaarraa qabuu fi namoota warra paartii isaanii bilisummaa hin deeggarre tarkaanfii barbaade irratti fudhachaa jira. Gammatillee ijallee namoota qabanii haalaatti kan maal deemaa jiraniif kan namoota akka nama labsii yeroo koronaa vaayirasiidhaaf kaa'ame kana cabsiisan keessatti namoota ijaarraa qaban sun immoo ispeesifaayi godhanii adda baafatanii tarkaanfii ijaarraa fudhachaa jiran nama mataan iyyaaf na barbaadaa turan dabalanii doorsaa turan. Bakka gariitti ammoo sababa hin beekamneen hidhamaa jiraachuu dubbatan. Namoonni hidhamanis achi buuteen isaanii dhabamaa akka jiru himan. Sababni aga ammaatti warra hidhames namni xixiqqeemaa jalqaban kan jedhee gaafatee jiru isaanumatu beeka. Malee hawaasni ittiin beeku homaa quban qaba. Buuteen isaanii dhabaman illee jiru. Hanga ammaatti gara buuteen isaan baramne maatiin jiraatee isaan hin beekne jechasanis qaama nageenyaa aanaa fi gaggeeffatanii homtuu qaamni nam beekadee ittiin hin jiru. Goota baay'ee magaalaa Mugar keessatti magaalaa Mugar keessatti mataa irraa aduu dabaddabuu halkan namaa ari'uu waan akkana kana jira. Haalli jiru ammaa yaaddessaa ta'ee jira. Dhimma kanarratti Koomishinara Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa dubbisuuf yaallus Koomishinartichi bilbila kaasuu didan. Dhimma barbaanneef barreeffamaan akka erginuuf nu gaafatanii eega ergineef boodaas xiqqoo turre akka bilbiluuf barreeffamaan nuuf deebisan. Daqiiqaa meeqa booda akka bilbiluuf gaafannaan nuuf hin deebisne. Koomishinara Araarsaan. Godina Wallagga Lixaatti jiraattotni aanaa Laloo Asaabbii mootummaan haala fayyaa keenyaa dhibee koronaaf saaxilamuun walgahii walitti nu qabaa jiran. Jiraattotni OMN fi yaada isaanii bilbilaan kennan paartii biltsiginnaa deeggartan malee calla guddistuu hin argatan jedhamaa jirras jedhan. Bulchiinsi aanichaa gama isaatiin rakkoon nageenyaa waan jiruuf ummata walitti qabuun mari'achiiseera jedhame. Garuu ammoo humnaan biltsiginnaa deeggaraa hin jenneen jechuun komii hawaasaa waakkatee jira. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba.
Jiraattonni godina Wallagga Lixaa aanaa Laalawasaabii yeroo tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanatti walgahii uummataa geggeessuun labsii yeroo muddamaa dhimma kanaaf bahee jiruun dhorkatee osoo jiruu wayitammaa aanichatti mootummaan ofuma isaatiin labsichaa cabsuudhaan uummataa dirqiidhaan waamee walgahii geggeessaa jiraachuun dhibee kanaan nu saaxiluu danda'a jechuun yaaddoo qaban bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Yeroo ammaa kana namni 500 hanga 700 hanga 800tti walgahii haasudhaanii manaan manarratti deemanii mana cabsanitti galanii dabballee waraannii fi liyyuun poolisiidha walgahii nama walitti qabanii halkan sa'aatii 11 qabanii mana namarra manaan manatti darbuudhaanii namoota irraan dararama guddaa gahaa jiru. Egaa kana yeroo laallu dhibee kanaa fi durumaanuyyuu qonnoo ga'an illee naannoo kanatti gadi fageenyaan uummata keessa jiru. Uummata kana fixuu waan ba'an fakkaata. Baay'ee haala yaadessa keessa jira. Uummatillee dhaquudhaaf kan fedhan qabne yoo ta'e manarra deemanii halkan utuu namni hirribaan ka'e nama hunduu waraanaan dirqisiisaniiti kan yaasaa jiran. Walgahii kana walitti qabanii immoo maal godhaa jedhu? Dhimma paartii fedhaadhaadha kan isaan barsiisanii miseensa keenya baay'isuu qabna. Kaayyoon keenya kanadhanii dhimma paartii badhaadhinaa malee dhimma kan biraa miti kan isaan jedhani. Sa'aatii nama sitti bilbilu kan ganda Ordaa Daalattii bakka jedhamu Baarkoo Daalattii bakka jedhamutti humnaan walgahii haasuudhaanii raayyaan ittisa biyyaa mandara keessa faca'eeti kan nama reebaa kan nama ari'uutti jiru. Maaliif humnaan mana keessaa yaadanii nu qabdanii dhukkuba kanaan nu fixxu mootummaan labsii baaseera maaliif labsii mabaaftan cabsitanii yeroo jedhanii gaafatanii dhaqii koronaan Finfinnee keessa malee Wallaggaa hin jiru. Ni ijoon dubbii keenya dhimma bilchiginnaa paartii lafa qabachiisuudha miilla isaa lafaan keessa malee dhimma koronaan hungashuu jedhanii deebii kana deebisu. Aanichatti qonnaan bulaan miseensa paartii bilchiginnaa yoo ta'e ala sanyii filatamaa fi xaa'oo fudhachuu akka hin dandeenyes taasifamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa kunneen ni dubbatu. Arfaasaa kana namni qonna qotachuuf deemaa jira. Hojii kana kan hojjetanneef illee xaa'oon sanyiin miseensa paartii bilchiginnaa hin ta'an yoo ta'e illee kennamuufi akka hin dandeenye kanaafuu dirqamaanii qarshii kaffalee uummati akka miseensa isaanii ta'uu dirqisiisaa jiru. Bilchiginnaa duukaa yoo buutan malee qonna hin qotatan jechuun uummata irratti gidiraa guddaa irraan gahaa jiru dhugaa rabbiiti. Bulchaan bulchiinsa aanaa Laalawasaabii obbo Gammachiis Dabalaa dhimma komii jiraattotaa kana ilaalchisee bilbilaan gaafatamaniif aanichatti rakkoon nageenyaa waan jiruuf uummataa waliin nageenya irratti mari'achaa jirra jedhu. Hello, nagaa jirtu obbo Gammachiis? Nagaa rabbaa galatu. Obbo Gammachiis Dabalaa bulchaa aanaa Laalawasaabii miti? Eeyyee. Ani Beenyaan jedhama Oromiyaa miidiyaa neetwork irraa isinii bilbila. Oromiyaa miidiyaa neetwork eeshi. Yeroo ammaa akka aanaa keessaniitti walgahii uummataa waamuun jira. Uummanni komii kaasaa kan jiru sa'aatii kana walgahii taa'uun immoo balaaf nu saaxilaa jedhu mee isin kana akkam jettu mee? Uummata waamaa jirra, mariisisaa jirra. Rakkoo gurguddaatu jira aanaa kana keessa rakkoon yeroon itti hin kennamne jechuudha. Humni seeraan ala hidhatee jiru. Namoota iddoo garaagaraatti tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhataa waan jiru sana mariisisuudhaaf wanti itti adeemamu jira. Sa'aatii kana uummata walitti qabuun sirriidha jettu labsii yeroo muddamaa mootummaan namni bakka tokkotti walitti hin qabamiin jedhe kanaan faallaan deemume. Waan mootummaan baase faallaa deemuu miti. Isaa asitti garuu gaaffii jiru eeggachaa lubbuun namaa akka hin baanee fi baraaraa jirra jechuudha. Yeroon itti paartii keenya leellisnu yeroon itti sagantaaf dambii qabnu beeksifannu yeroo mataa isaatii qabaa dhimma kanarra hin jirru miti. Mormaadhaa miseensa paartii jedhamee mini xaa'oon kan laatamu jechuudha. Maqaa paartiitiin mini calla guddistuun kan kennamu jechuudha. Qonnaan bulaa lafa qabuuf calla guddistuu dhiyeessuun dirqama keenyadhaa dhiyeessinee fi laataafii jirra jechuudha. Namni dabalataa tokko vaayirasii koronaan qabamuun erga mirkanaa'ee ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka jedhanitti sa'aatii 24 keessatti namoota 1,408 qorannoon taasifame. Kanneen keessaa nama tokko irratti vaayirasiin koronaa kan argame yommuu ta'u namni kun jiraattuu magaalaa Baahirdaar nama vaayirasichaan qabame waliin walitti dhiyeenya qabdu jedhanii jiru. Kanaanis lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamuun Itoophiyaa keessatti mirkanaa'ee 131 ga'uu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamanii miiliyoona 3.2 caalee jira. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabanii 200,029 dabree jira.
kanneen keessaa 61,000 fi 700 caalan Ameerikaatti kan lubbuun isaanii darbe. Xaaliyaanitti lakkoofsi namoota lubbuu isaanii dhabanii 28,000tti dhiyaataa jira. Biriitaaniyaatti 26,000 kan caalan dhibee kanaan lubbuu isaanii wayita dhaban. Ispeenii fi Faransaay tokkoon isaanii namoonni 24,000 caalan lubbuu isaanii jalaa dhabanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun sa'aatii kanaa kan hangammaa ture sagantaaleen OMN afanitti dhufuu daawwadha.